ilmankiya mana nambatini ay Rabbi ke sodadu kurfoto naini wan natiyamini Nabate nada bayeda siyadatu Makaketi asi base banketi Rati markabto mutetanantentu markaba jalalaha shishirtanangoto Binengalude ma babon talak Binengalude ma babon talak Kutume wachingala den talak Kutuna rana pi wachingala Iswab dianen Ya ilman kona dasaba Isinin dianen Jirtu Nuhanin dunia Oromo meka jira nuhanin dunia ani tuyen jedhu No, lama funduratti ilaalaa deemtu alaabaadha. Alaabaa funduratti ilaalaa deemtu alaabaa kaayyoo qabduuf alaabaa itti duutu alaabaa itti dhukkubsattu alaabaa ciniinfattuuf sani noo jechuun. Noo banaa jechuun qabsoo Oromoo jechuun noo banaa jechuun. Wanni nuu dubbatameen dhumu biyyarraa Jabuutirraa jalqabee akkasumas biyya Arabaatiin Yurooppaan Ameerikaan Awustiraaliyaan biyya dhaqee itti hin labsatin fedhasaa waa'ee namasaa waa'ee sabasaa waa'ee biyyasaa waa'ee Oromiyaa iddoon ittiin dubbatamin ittiin sirbamin hin jiru. Gaafa 91-92 akka Faranjiitti hima isi waamti harmeen yaa Doktor Oromoo yaa hayyuu Oromoo biyya teessanitti dirmadha. Maqaan isaa guutuun Nuhoo Muhammad Goobanaa Aagaa Gadaa jedhama. Maqaan inni ittiin waamamuu jaallatuu fi caalmaatti hawaasa Oromoo biratti ittiin beekamu Nuhoo Goobanaati. Oromoon marti maqaa masoo abbaa tokkummaa jechuun waamam. Dhugumayyuu nama barasaa guutuu tokkummaa Oromoof of kennee lallabaa jiraate yoo abbaa tokkummaa jedhan itti xiqqaata malee guddatu. Kennaa Waaqni Oromoof kennee odaaf gaaddisa aartii Oromoo isa guddicha aartist Nuhoo Muhammad Goobanaa Aagaa Gadaa. Guyyaa dhaloota isaa ragaan sirriin jiraachuu baatus ragaaleen irra hedduun bara 1946 akka dhalate himam. Bara 1946 Baha Oromiyaa ona ilmaan ituu aanaa Jaarsoo ganda Lagameexxii abbaa isaa Obbo Muhammad Goobanaa Aagaa Gadaa fi haadha isaa Aadde Faaxumaa Adam irraa dhalate. Nuhoon gaafuma dhalatu nama aartiif Waaqni itti yaadee gara dachee kana akka inni dhufe waan godhe fakkaata. Obboloonni isaa kaan yeroo gara amantii itti fuuleffatan inni garuu toora aartii irra guddate. Xiqqeenyumarraan sirbaaf shaggooyyee taphachuu filatam. Haati isaa immoo magaalaa Dirree Dhawaa keessatti daldala kuduraaf muduraa hojjetti. Haati isaa kun tapha helleef shaggooyyee kan akka malee waan jaallattuuf innis faanuma haadha isaa aartiin isa booji'e. Nuhoon dhalatee waggaa 6 gaafa guutu haadha isaa jalaa hellee qabee taphachuu eegale. Gaafa waggaa 13 guutu ammoo ofiin sirbuu eegale. Kanaafuu Nuhoon daa'imummaarraan aartii waliin guddate. 911
Natiya biri Kada ilmankiya Mana nambatini Rabbi ke sodadu Kurfoto 91 Natiya mini Nuhoo Muhammad Goobanaa aanaa ollaa Dirree Dhawaa kan taate aanaa jaarsottaa dhalatu malee kan inni guddate magaalaa Dirree Dhawaa ganda Qaafiraati. Artistiin gameessi odaa aartii Oromoo ta'e kun sirboota isaa ajaa'ibaa kana bu'uura isaa kan argate waggaa 14ffaa isaatti hawsoo biiftuu ganamaatti makamuun sirba haadhaan tokko jedhee afaan saaqate. Osoo sirba ofii isaa hin eegaliiniin dura sirboota artistii kabajaa Dr. Alii Birraa fa'aa waltajjii irratti sirbaa ture. Deemsa keessa bulchina aartii erga godhachaa deemeen ofumaan galaana aartii Oromoo ta'uun tokkummaan gasii waamti harmeen jedhutti markabtuu hanga qeerroo mataa tuutaatti 911 hanga jabaadhuu baradhuutti sammuu uummata miiliyoonota Oromoo keessa seene. Nuhoon hiriyaa akkuma isaa jaalala muuziqaa qabu tokko qaba ture. Hiriyyaan isaa kun Hamiid Muhammad jedhama. Inni walaloo nuuf kenna. Nuun ammoo sagalee isaa kiiloolee sana yeedaleessee dhangalaasa. Nuhoo fi Hamiid gara caalu sirboota warra Hindii akka caqasanii fi sirboota sana immoo gara afaan Oromootti fakkeessanii sirbaa turan. Kun ammoo sirboonni afaan Oromoo akka ammayyaa'anii fi namoonni hedduun akka dhaggeeffataniif carraa bane. Ijoollummaadhaan jaalala sirbaatiin kan qabaman Nuhoof saahibni isaa kun boodarra maatii biraa bahuun qofaatti mana kireeffatanii shaakala sirbaa kana jalqaban. Yeroon kun osoo sirni Dargiin seeniin bara bulchiinsa mooticha Oromoo irraa jibba qabu Haayile Sillaasee keessa ture. Yeroo bulchiinsi sirni Dargii seenuuf jiru hojii Nuhoofaa kana bulchiinsi yeroo waan hin jaalanneef bara 1968 Nuhoof hiriyoonni isaa hidhaaf saaxilaman. Jireenya mana hidhaa kan qabsaa'onni Oromootti dararamaa jiran waliin seenuun tokko jedhee qabsoo eegale. Yeroo gabaabaa hidhamee hidhaadhaas ba'e. Haati Nuhoo yeroo sana daldaltuu kuduraa waan turaniif lammiilee Somaaliyaa hedduu waliin waan wal beekaniif karaa isaaniin mucaan isaanii kun deebi'ee akka hin hidhamneef jecha gara Jibutiitti godaansiste. Warqeen akkuma abiddaan qoramee ilaalamu Nuhoon qoricha tokkummaa Oromoo ta'u kun jireenya bu'aa bayii dhiphuu fi yaaddoo qabuudhaan dhamuu eegale. Jiruun Oromoo harki caalaas kanuma akka ta'e hubatee sammuun bilchaachaa xiiqiin guutamaa jireenyatti fufee. Dalee labaseera baay'eedha siyaadatu Oromoo sinirraanfatu. Weellisaa Nuhoo Goobanaa Agaa umurii isaa gara caalu kan dabarsee baqattummaadhaani. Jibutiidhaa hanga Yemenii, Saawud Arabiyaatii hanga Itaalii, Kanaadaatii hanga Keenyaa fi biyyoota biroo hedduu keessa marmaaree dadhabe osoo hin jedhiin Oromoon tokkoomoo akka qabu yoo tokkoome malee alagaan injifatee nagaan biyya isaarra jiraachuu akka hin dandeenye lallabaa ture. Jireenya baqattummaas tokko jedhee kan eegale yeroo sirni Dargii aangoo qabatu ture. Sirni Dargii nama tokkummaa Oromoo maqaa dha'u akka waan teessoo isaa jalaa butameetti waan ilaalamuuf dafee ija jaamsa ture. Nuus kanumaaf akka bosonuutti adamsaa ture. Bara 1979 Jibutii erga tureen booda bara 1980 keessa gara Yemenitti ce'e. Namoota yeroo sana wajjin gara biyya alaatti baqatan keessaa weellisaa Haayile Mo'aalii tokko ture. Nuhoon aartii Oromoo irraa galii argachuuf hin hojjenne. Inni nama ofiin dirqama fudhatee daggala jiksee aartii Oromoof daandii saaqedha. Nuhoon albama isaa jalqabaa kan hojjete jiruu baqattummaa keessa taa'ee biyya Jibutiitti ture. Sirboonni albama isaa jalqabaa keessa jiran keessaa tokko qeerroo mataa tuutaa hin jarjaru suuta kan jedhu sirba jaalatummaa guddaa argatedha. Albama kana guyyaa hojii ittiin of jiraachisu hojjechaa halkan ammoo gitaara isaa waliin wallaansoo qabaa hojjete. Nuhoof gitaarri hiriyyaa koodeedha. Nuhoon qophummaan beeku. Yeroo mara gitaara isaa biraan dhabu. Gungumee gungumsiisa. Liid gitaarii fi bees gitaarii taphachuutiin namni Nuhootti gitu hin jirus jedhama. Waltajjiiwwan gurguddoo irratti Nuhoon yeroo mara gitaara qofa qabatee deema. Sirboota albama isaa jalqabaa kanas hedduu isaa gitaara qofaan taphate.
Baqataan biyyan qabu akkuma jedhamu bakkalchaartii Oromoo Nuhoo Muhammad Goobanaagaa bara 1980 keessa Jibuutii irraa hiriyyaasaa weellisaa Ilemoo Alii waliin gara Saawud Arabiyaatti godaane. Saawud Arabiyaatti deemee ammas jireenya baqattummaa eegalee akka haaraatti jireenyaan wallaansoo qabuutti fufee jireenyi natti ulfaatee duran of utuba jedhee golaaf goolloo isaa ilaaluun dhaqne guyyaa guyyaa taaksii oofaa halkan ammoo ammas gitaara isaa waliin dabarsuutti fufee hiriyyaa isa waliin godaane Elemoonis hojii aartii kana waliin wallaansoo qabu eegalee miixu guddaa boodas albama lammaffaa Saawud Arabiyaatti maxxansiisuun akka ilmoo dhabaatti dafee gara qalbiin isaa jirtu Oromiyaatti ergee. Sirboonni isaa albama lammaffaa kun harki caalaan isaa sirboota warraaqsaati. Oromoon akka dammaquuf sirboota kakaasanidha. Mootummaa yeroo sanaas sirboota Nuhoo dhaggeeffachuu akka cubbuutti ilaalaa ture. Namni osoo dhaggeeffatu argame ni hidhama, ni ajjeefama, biyyaas ni ari'ama ture. Uummanni Oromoos dhaamsa Nuhoo hubachaa yaadaan qabaa dhufan. Yeroo sanatti teekinooloojiin akka ammaa kun waan hin jirreef salphumatti hawaasa wajjin wal arguun ni ulfaata. Kana malees hawaasni Oromoo barnoonni saba kana bira akka hin geenye waggoota hedduuf irratti hojjetamaa waan tureef hanga dambaliin dhaloota qubee dhufee Oromiyaa sochoosutti namoonni baratanii uummata kana barsiisan muraasa turan. Nuhoon jireenya baqattummaan Riyaadiin osoo jiruu ture maatii kan horate. Imalli baqattummaa isaa garuu Saawud Arabiyaa Riyaaditti qofan dhaabbanne. Riyaad irraan gara Itaaliitti godaanuun magaalaa Roomaa erga waggaa dheeraa jiraateen booda gara Kaanaadaatti ce'e. Godaansi biyyaa biyyatti isa qaxxaamursiistus Nuhoon aartiidhaan gidiraaf rakkina sabni Oromoo keessa jiru himuun callisne. Ibidda yeroo san Oromoon qabsiisan wayyaaneen hangaarraa dhaamsuudha dadhaban. Akka lakkoofsa faranjootaatti bara 1991 yeroo mootummaan ce'umsaa biyya kanatti hundaa'u dhaabni ABO Nuhoonfaa Ilemoo Alii fi aartistoonni gameenyi biroo dabalatee waamichi si waamti harmeen jedhuun gara biyyaatti dhufanii uummata isaanitti siqanii akka caalaatti uummata dadammaqsanii fi akka uummanni hireesaa kana jabeeffatu waamicha isaaf taasifame. Nuhoonfaas miillatuu fagoo jira malee garaan uummata isaa waliin waan jiruuf biyyatti deebi'uun uummataan wal argaa Oromoo biratti dammaqinsi akka uumamu gochuutti fufe. Yeroo sanatti waajjirri muummee ABO Gullallee ture. Kanaafuu Gullallee lafa seenaadha jechuun weellisaa fi ture. Lafa seenaadha baay'eedha siyaadatu Oromoo Durumaanuu yeroo biyya alaa tures Finfinneen humna gita bittootaatiin weeraramuu ishee fi Oromoonni tuulamaa naannoo sanaa duguuggaan sanyiif ari'atamni hamaan waan irra gahaa tureef quuqama isaa kanas Finfinnee yaan dhura biyyaa maqaan geddaramee Taatuyyuu Ababaa jechuun gitaara isaan sagalee isaa kuulee Finfinnee qeeromticha ganamaa ta'uu ishee lallabaa ture. Magaalaa Finfinnee yaan dhura biyyaa. Magaalaa Finfinnee yaan dhura biyyaa. Maqaan kee gadamee Taatuyyuu Ababaa. Yeroo mootummaan ce'umsaa bara 1991 Itoophiyaa keessatti hundaa'u warreen saba isaanii dammaqsaa turan hedduun abdii Oromiyaan bilisoomuuf jedhuun gara biyyaatti deebi'anii ture. Akkuma biyya seeneen osoo yeroon gubiin baandii waliin sirboota qabsoo hojjechuu jalqabe. Qabsoo irratti qooda fudhachuuf kan dhufe Nuhoo Goobanaa waayillansaa wajjin waajjiruma Gullallee turanis booda keessa haala akka yaadame ta'uu diduun yeroo ABO'n mootummaa ce'umsaa keessaa ba'e isaanis Kaanaadaatti deebi'uun biyya hambaatti uummata isaaf sagalee ta'utti fufe. Nuhoo Muhammad Goobanaa hanga ammaatti albamoota 8 kan hojjete yoo ta'u sirboota qeenxee waltajjiiwwan garaa garaa irratti hojjetes hedduu qaba. Nuhoon dhimma inni weellisiiniif hin jiru. Gama siyaasaan yoo ilaalle Finfinneen handhuura Oromiyaa ta'uu ishee Finfinneetti awwaalamtee handhuurri koo jechuun weellisee ragaa ba'e. Kana malees Gullallee lafa seenaa jechuun itti dabale. Furtuuf qorichi bilisummaa Oromoof Oromummaa tokkummaa akka ta'e yeroo hunda halkaniif guyyaa dadhabe soon jedhin lallabaa ture. Sababuma sirba isaa kanas uummanni Oromoo Nuhoo abbaa tokkummaa jedhee waama.
jaalalaaf kabaja Oromiyaaf qabu ammoo ibsachuuf isin yaamte harmeen jechuun namoonni baratan kan biyya hambaa jiran dhufanii akka Oromiyaa tajaajilan waamicha dhiyeessaa ture. Yaa biyya too gaarii ansirraa fagaachuun hin taane jechuun osoo akka jaalalaatiif Oromiyaa keessa jiraachuu akka filatu himaa ture. Yaa biyya too gaarii yoomumaan ijaarsi harkaa Sirboonni nuhoo hawaasummaa uummataa keessatti qooda olaanaa qabu. Mee maaluma dhabee namni qabu jaartii jechuun haati manaa utubduu abbaa warraa fi si'eessituu manaa ta'uu ishee markaba jaalalaatti fakkeessuun sirbee sirbisiisaa ture. Mee maaluma dhabee namni qabu jaartii. Mee maaluma dhabee namni qabu jaartii. Mee maaluma dhabee namni qabu jaartii. Kana malees 911 natti yaamini haadha ilmaan tiyyaa jechuun walitti bu'iinsa haadha warraasaa gidduutti mudate ofumaan furanna qaama biraanu gidduun galchiin jechuun sirba ajaa'ibaa sirbee ture. 911 natti yaamini ilmaan kiyya mana nan baasini Rabbi kee sodaadhu kurfooto 911 natti yaamini. Barnoonni hundee jiru ilma namaa ta'uu waan hubateef uummanni Oromoo yoo barate malee rakkoo siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa keessa jiru keessaa ba'uu hin danda'u jedheetu amana. Kanaafuu uummanni dammaqinaan ba'ee akka barnoota baratuuf jabaadhuu baradhu jedhu weellisee hawaasa isaa dammaqsaa ture. Nuhoon jaalala irratti sirboota hedduu sirbeera. Caaltuyyee dammeetiyyaa munaatoo yaa ibsituutiyyaa madda jaalalaaf kanneen biroo hedduu sirbee jira. Akkuma geeraraan maal keessaa na dhaban jedhee geeraru sirba nuhoo keessaa wanti dhaban hin jiru. Hawaasummaa uummata Oromoo guutuutti of keessaa qaba. Artistiinis kanaan madaalama. Madda jaalala damma waalala madda jaalala damma waalala yaata adammantu oromtichi jalla yaata adammantu oromtichi jalla. Nuhoo goobanaa waggaa 13 dura guutummaatti jireenya isaa gara biyya isaa taasifate. Nuhoon Kaanaadaarraa gara Keenyaa deebi'uun waggoota 3 Naayiroobii erga jiraateen booda bara 2000tti gara Itoophiyaatti deebi'e. Ergasii waggoota 6 hojii aartii hojjechaa turus waggoota 7 darbanii hanga guyyaa lubbuun isaa boqotteetti sababa dhukkuba isa mudateen manatti hafee hojii aartii jaallaturraas adda ba'e. Nuhoon umurii isaa guutuu aartii siyaasaaf jiru Oromoo guddisuuf hojjechaa ture. Guyyaa tokko osoo ofiisaaf hin yaadiin nama lammeessaaf dursa kennu ture. Odaa aartii Oromoo guddicha. Sababa dhibee isa mudateen hospitaalatti wallaanamaa ture. Amajjii 11 bara 2014tti umuriin isaa waggaa 68ffaatti lubbuun isaa sassaabame. Nuhoon abbaa ijoollee 7ti. Maatii isaa kanas uummata Oromoo umurii isaa guutuu qabsaa'eef kanatti imaanaa kennatee deeme. Uummanni Oromoos imaanaa isaa eegatu jennee abdanna. Sirni awwaalcha isaas gaafa amajjii 13 bara 2014 magaalaa Adaamaa istaadiyeemitti sirni gaggeessaa isaa bakka maatii firoottan
hiriyoonni hooggantoonni mootummaa fi uummanni Oromoo kumaatamaan jirutti kabajaan gaggeeffame. Guyyaa gaggeessasaa kanas haati warraasaa Aadde Maalikaa Alii kan waggaa 8 guutuu yeroo Nuhoon akka daa'imaatti kunuunsa barbaadu sana dadhabe soon jedhiin gargaaraa turte. Nuhoon hin duune, Nuhoon onnee uummata Oromoo mara keessa jira jettee uummata Oromoo du'uu artistii isaan mogoleen bu'etti hamilee horte. Uummata Oromoo jirtu Nuhoon hin duune, Nuhoon hin duune. Oromoo meeqaa jira? Oromoo meeqaa jira? Nuhoon hin duune, ani du'e hin jedhu. Ni jira. Oromoo Nuhoon ni jiraami? Takkummaami? Uummata Oromoo takkummaami? Ani nin gammadaami isiniin? Na gammachiistaniimi? Takkummaa Oromoo. Takkummaa. Waan bira waan inni isiniin jedhuun qabu. Baay'ee galatoomaa hundi keessan xiqqaa guddaa manguddoo sheekh warra amantii hunda galatoomaa na isiniin jedha. Sabrii maana isinii haa kennu gaa anaafis du'aa godha amata 8 hidhaa keessa ture Nuhoon hidhaa rabbii hidhaa namaati miti haa taatu sabrii godha anaafis sabrii naa kadhadha isin harkinaa nutiin jabaadhe ani harkaa keessaniin arra jabaadhe ani malkaan Nuhoon dhabe Nuhoon hedduu isinii ta'een beeytanii arra gaa obsaatini anis isin malee maaliin qaba ijoolleen tiyya eenyu qabdi Oromoo obsee dhaabbachuu hin danda'uun ture arra isin harkinaa nu gammadee arraani baay'ee gammadeetiin hin jira isallee dhabu mootummaan isaa galatoomuun jedha qindeessee akkanatti awwaalcha isaa naa bareechee asiin naan ga'uu isa baay'ee galatoomfadha uummata Oromoo hunda nageetti ani immoo isiniin qaba ijoolleen tiyya eenyu qabdi isin qabdi adaraa takkummaa san hin irraanfatina jabaadha. Dargaggoo Obsaan Nuhoo ilma artistii gameessa Nuhoo Goobanaati. Obsaan abbaan isaa nama uummata Oromoo ija tokkoon ilaalu waan hunda dursa eenyummaa isaaf dursa kenna. Kanaafuu Nuhoon abbaa koo qofa osoo hin taane abbaa uummata Oromoo hundaati jedhee. Abbaan kiyya ka eenyuuti? Ka Oromooti. Ilmoo abbaa gadaati. Eenyummaan beeku. Amantummaan hin beeku. Islaama taa'ee garuu Oromoodhaaf dhaabbate. Ortodoksii taate, waaqeffataa taate. Tokkummaa maa jechuun yoo tokkummaa agaruu barbaadde maa jechuun karaa bitaa keessan laala, karaa mirgaa keessan laala, if duuba laala, if dura laala. Amma gaafa yeroo abbaa kee awwaaltanii qofaa miti kan tokkummaa kana agarsiisuu qabu. Amma qofaa miti. Amma booda yeroo hundaatti tokkummaa keessa haa jiraannu kana booda. Artisti Maammoo Gadaa gameessa Oromoo gaddaaf gammachuu Oromoo mararraa hin dhabamnedha. Nuhoon namoota yeroo sabni Oromoo rakkina hamaa keessa jiru cabsee rakkoo isaa kana addunyaatti aartiin beeksisaa turedha. Rakkina lallabuu qofa osoo hin taanes furmaanni rakkoo Oromoo tokkummaa akka ta'es falasaa waliin lafa kaa'e. Kanaafuu Nuhoon waan hojjechuu qabu hojjetee darbe jedhu. Nuhoon Oromoodhaaf waan jechaan ibsinu ol qaaliidha. Oromoon Nuhoo nama yeroo dhimmi Oromoodhaa afaan Oromoo dubbatuun yeroo qaanii ta'e keessatti yeroo rakkoo ta'e keessatti nama fuuldura ba'ee aartii Oromoodhaa mul'iseedha. Kanaafuu Nuhoon hangafa aartii Oromooti, hangafa qabsoo Oromooti. Kanaafuu Oromoo biratti bakkeen Nuhoo qabu hundaa'uu ol sadarkaa warra olaanaa keessa jiru jedhanii amana. Nuhoon kan ittiin beekamu kan Oromoon ammallee of durallee yeroo hundallee itti fayyadamu dhaamsi inni dabarsee tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa sirba jedhuun yeroo 30 dura natti fakkaata sirba kana dabarsee. Kanaafuu tokkummaa ol immoo wanni Oromoo barbaachisu hin jiru. Wanni hundi tokkummaarra jira. Guddinni tokkummaarra jira. Injifannoon tokkummaarra jira. Jaalalli tokkummaarra jira. Wanni hundi tokkummaarra waan jiruuf kanaafuu dhaamsi tokkummaarratti Nuhoo Goobanaa Oromoodhaa dabarsee kan yeroo kamuu hin irraanfamne ta'a jeetan amana. Nuhoo waan Oromoodhaa dhaabuu qabu waan dabarsuu qabu hundaa dabarsee dabre jeetan amana.
Artist Awwal Usmaan namoota gaggeessaa Nuhoo Goobanaa irratti argine dubbisne keessaa isa tokko. Nuhoon uummata Oromoof alaabaadha jechuun ibse. Nama fuulduratti ilaalaa deemtu alaabaadha. Alaabaa fuulduratti ilaalaa deemtu alaabaa kaayyoo qabduuf alaabaa itti duutu alaabaa itti dhukkubsattu alaabaa ciniinfattuuf sanii Nuhoo jechuun. Tolmee gaatis nama aartii keessa jirudha. Waan aartii Oromoo keessa jiru hin beekta. Gumaacha Nuhoon aartii Oromootiif taasise akkamittiin xiinxalta waan gabaabaatiin? Weellisaa Nuhoo weellisaa qofaa miti. Nuhoo jechuun barsiisaa cimaa sadarkaa yuunivarsiitii guguddoo beekamtutti barsiisaa cimaa jechuudha. Nuhoon mata duree inni irratti weellisne tokko hin jiru. Tokkummaa faarsaa, jaalala faarsaa, biyya faarsaa, Oromoo faarsaa. Wallee isaa yoo dhageeffanne namummaa hadiisa rabbii dhageeffate jechuudha. Namummaa waa'ee amantaatiin amantaan tokko jedhu nama mee fakkeenyaaf namni mirga jaartiin qabdu. Mirga haati manaa ofii qabdu waan quraanni rabbii jedhu san bar nama walleedhaan jedhu tokko mee maaluma dhabee namni qabu jaartii ni beekame sirba san markaba jaalalaan shirshirtan na gootu jannata addunyaa keessa na bulchitu yoo laarii qabaadhe fuularraa na beeti na tattabachiiftee na irraanfachiifti abbaa faarsuu haadha faarsuu obboleessa faarsuu akkam jedhee akkasii ibsuun beeku dhaloonni kun Nuhoorraa waan guddoo barachuu qaba. Sirboonni isaa haraawumanii lammaffaa kana booda akka dachaa lamaa sadii margan abdii guddaan qaba. Carraa kanaan immoo uummata Oromootiif wanni hin dhaammadhu haati manaa Nuhoo asii firoottan nama qabdu aadaa eessummaa maalii akka jettu kan qabdu miti ijoollee daa'iman mana jira. Uummanni Oromoo amaanaa kan dhaammadhu ilmaan Nuhoo haa guddifnu haa barsiisnu. Nuhoon hin duune bakka buufatee jira. Hanga hojiinsaa jirutti Nuhoon hin jira. Kanaafuu ilmaan Nuhoo amaanaan jedha uummata Oromootiin galatoom. Mee sirba isaa keessaa tokkummaa sirba jedhu haa fudhannaa ilaallu. Sirbi kun uummata Oromoo hagam tokko iticheera, hagam tokko walitti fideera. Abbootiin siyaasaa dubbatan waltajjii irratti haasa'anii olitti sirbi kun hagam tokko Oromoo walitti fideera jetta. Waa'ee tokkummaa kana jalqaba inumaayyuu yoon sitti mee faaruu tokkummaa jedhu kana dur baandii gadaa ta'eedhaan dhageeffateerta. Baandii sana yeroo hojjennu sagantaan kan jalqabu faaruu kanaan tokkummaadhaan. San booda uummanni Oromoo tureet akka Nuhoon sirbee kan hubate jechuudha. Nuti Nuhoorraa fudhanne tokkummaan kun silaa akka gaafa inni jalqaba miidiyaarra ooleen gallakkifameen jechuudha irraa xiyyeeffannaa kenneefi lammiin koo dhageeffatu ta'e sadarkaa amma jirru kana harka lamaa sadii silaa dursinee argamnaa turre. Sirbi tokkummaa jedhu kun bar mana amantiitti illee osoo dhageeffatee sirba kana cufaa namni siin jedhu hin jiru. Maaliifuu wanti inni faarsu waan rabbi jedhu waan waaqni nu uume jedhu waan waaqni oromtichaa jedhu jedha miti. Kanaafuu tokkummaa kan jedhu kana mana amantaa tokko dhayitee osoo bantees narraa cufii namuu siin hin jedhu. Kana booda hubachaa deema dhaloonni akkanaa galutti. Dhaloota ammaatiif speeshali immoo dhaloota qubeetiif Nuhoon meeshaa waraanaati jechuun ni danda'ama. Ammas dhaloonni hubadhaati dhageeffadhaa ka kanan dura xiyyeeffannoo hin kenninees yoo jiraate xiyyeeffadhaa keessa gabboo alaalaa dhageeffadhaa hin jaa galatoom. Weellisaa Ilmoo Alii artistoota hiriyyaa Nuhoo Goobanaa ta'an keessaa isa tokko. Ilmoof Nuhoon Jibuutii irraa kaasee namoota jireenya baqattummaan waggoota hedduu waliin jiraatanidha. Nuhoon waan saba kanaaf hojjechuu barbaade hunda hojjeteera. Lubbuun isaa boqottum tokkummaan umurii isaa guutuu dhaammataa ture dagachuun nurra hin jiraatu jedhe. 1776 achirraa eegalee jigooti. Inni sun maali namni if hubatee maalummaa isaa beekee ummataaf dhaabbatee if bira taree jireenya koo qofa osoo hin jenne jireenya ummataa je'ee ka'ee falmatee sirbaan aadaa yadaloon qindeeffatee afaan Oromoo kana akka alagaanis dhageeffatutti ifiifis dhageeffachaa hawaasa isaatiif ummata isaatiif Oromummaa warreen akka maletti duraan impaayarri Itoophiyaa kun dura dhaabbachaa ture sun itti himaa dhugaa jirtu warreen as nuugiyanii jechuudha. Kanaaf kabajaa fi jaalala guddaa qabaachaa rabbiin sabrii fi imaan isiniif illaa kennu isaafis jannatul firdawsiin haa qananiisu jenna. Wanni Nuhoo dubbatameen dhumu biyyarraa Jabuutirraa jalqabee akkasumas biyya Arabaatiin Yurooppaan Ameerikaan Awustiraaliyaan biyya dhaqee itti hin labsatin fedhasaa waa'ee namasaa waa'ee sabasaa waa'ee biyyasaa waa'ee Oromiyaa iddoon ittiin dubbatamin ittiin sirbamin hin jiru.
isa sun ammoo dhaltee amma jirtullee nu hubattee artistoonni kanneen nu booda jiranii fi kanneen dhalatan kun hundillee gurraa dhageeffachaa isaanis jabina kaleessa hin jirre arra uumaatuma jiru kuni maali jennaan nama if dura lafa hawaa qabuutu jabaata akkasitti qabsootana Nuhoo Mahammad Goobana ifaajjee guddaatti godhee wareega haga lubbuutti jechuu gaafa Suudii jirruu fi gaafa Jabuutii jirru mootummaan Itoophiyaa ta yeroo sun jirtu hambaasiin footoo keenya qabanii gaafa deemanii jira jechuudha. Artistii fi gaazexeessaa Jaafar Alii namootatti dhiyeenyaan nuu beekan keessaa isa tokko. Nuun nama Oromoof qabsoo walitti fidedha. Inni boqotee malee hin duune. Hojiin isaa dachee ol jiraata jedhan. Guyyaa namni lubbuun darbu qofa awwaalcha namaa bareechuurra dursee namoota jakkeenya ta'an kunuunsuun aadaa haa godhannu jechuun hawaasa Oromoof dhaammatan. Riqicha jaaree qabsoodhaaf uummata gidduutti sirboottinsaa kan yeroon shaaruu miti. Ma fakkeenyaaf gaafa 91-92 akka Faranjiitti hima. Isi yaamti harmeen isi waamti harmeen yaa doktor Oromoo yaa hayyuu Oromoo biyya teessanii dirmadha. Artistiin san godheen jiru nuu dura achi booda isarraa fudhatee kan godhee dutaa godhuus qaba. Tokkummaa Oromoo ilaali. Amantiin adda nuun fuudhuu gandi adda nuun fuudhuu nuti Oromoodha. Sirbi hun sirba dhaloota kanaa qofaa miti. Sirba dhaloota fuulduraa dhaloota 20-30 akka aayaata quraanaatti walitti hidhee waliin jiraachisu. Oromoon maal ta'e tokkummaa yoo qabaanne nuti humna yoo tokkummaan qaban nuti nothing waa takka keessa hin jiru. Kana kanutti himee Nuhoo Goobanaa. Kanaafuu Nuhoo Goobanaa boqachuusaa akka namaatti hin gadda. Akka hojiitti immoo Nuhoon kan ittiin boonnu malee kan gaddinuuf miti. Kan warri gadduu qabnuuf warra akkasaatti nuti waan nurraa barbaachisu hin hojjetin warra akka keenyaatiif gadditan akkasaatti hin hojjenne waan nurraa eeggamu. Gara biraatiin gaddi koo dhugaa dubbachuudhaaf gaafa akka barbaachisutti Nuhoo hin gaafane nuti akka jalaanga gubbaatti akka barbaachisu Nuhoo hin kunuunsine. Kanaaf madaa qubaan ta'e zalaalamna wajjin jiraata. Kana fudhachuu qaba. Oromoon gaafa nama ayaa qabu akkasii dhabne hunda waan kanumaan dubbadhan arra Nuhoo gaggeessine boru bar haloon arra dhukkubsachaa jirti. Sammuu keenya keessa ka dhufuu qabdu akka isiiti. Warri artistoonni gurguddaan dhibaman hedduu jira. Isaan warri yaadachuu qabnu akka kanatti akka nu jiraan kunne. Kana Oromoon gaafa namni waa bade kana walii dirmanna awwaala waliif bareechina. An kunnaa hiikaan qabu. Gaafa jirru kan wal gaafachuu qabnu kanarraa barnoota akkasii fudhannee warra biraa hedduu dhibamaan horkaa jira. Wadaa Jufaan dhibamaa jira. Dooktarri kabajaa Ali Birraan dhibamaa jira. Warri immoo humaa harkaan qabne kan rakkachaa kiraa manaa rakkachaa waan areer dhabee rakkachaa jiru arra Nuhoo geessine sayyaadachnee mana keenyatti akka galluun barbaadan kanumaan dhaamsa fudhachuu barbaada. Artist Adamaaruunis namoota gaggeessa Nuhoo Goobanaa irratti arginee dubbisne keessaa isaan tokko. Nuhoof Adamaaruun Kanaadaatti wal baratan. Nuhoo qabsoo Oromoo irraa adda baasuun hin danda'amu. Yeroo hundumaa waan Oromootu isa yaachisa. Guyyaa tokko ofiisaaf jedhee qabsoo Oromoo duubatti hin laaffisne. Kanaafuu Oromoon daa'imman isaa kunuunsuu qaba jechuun imimmaan dhangalaasaa gadda isaanii ibsatan. Cinaa qabsoo Oromoo awwaalamu. Tiituna dhagahame Nuhoo Goobanaa jechuun qabsoo Oromoo jechuun qabsoo Oromoo jechuun Nuhoo Goobanaa jechuun adeero kana achi waan hin seemuun qabu Nuhoo Goobanaadha qabsoo Oromooti qabsoo Oromoo jechuun Nuhoo Goobanaati. Nuhoon nama Oromoodhaaf odoo takkaa hin dalagin Kanaadaa keessa jiraate naaf Nuhoon Kanaadaatti wal agarre Kanaada wal baran guyyaa tokko odoo if hin hojjetatin qabsoo Oromootiif jecha if wareegee addunyaa tanarraa deeme. Saniif jecha galanni isaa kana qofa ta'uu hin qabu. Ilmaan isaa ka isarraa hafe kunuunsinee barsiifnee akka ilmaan Oromootitti akka isaan mirga qabaatan godhuudhaaf dirqama sababa laa Oromootiin jira. Sirna gaggeessaa artistii jabaa kanarratti artistoonni qareeyyii dhaloota qubeetaan kanneen akka Galaanaa Gaaromsaa, Diiqaa Tafarii, Yoosan Geeta'uun, Andu'aaleem Gosaaf kanneen biroo hedduun argamaniiru. Hooggantoota mootummaa keessaa Afyaayin Caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Ibraahimii fi taanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an obbo Awwalaa Abdii sirna gaggeessaa gootaa kanarratti argamaniiru. Mootummaa naannoo Oromiyaa
Oromiyaa bakka bu'uun haasaa kan taasisan afyaa'in caffee Oromiyaa Aadde Saadaa Ibraahim nuhoon yeroo uummanni Oromoo sagalee hin qabnetti sagalee nuuf ta'e kanaaf gaggeessaa gootaatu barbaachisaa jedhan. Gaddi keessa gadda keenya abbaa keenya obboleessa keenyaaf rabbi rahmataa godhu ummata Oromoo maraaf jajjabina hawwina. Artist Nuhoo Goobanaa yeroo daa'imummaa isaaniirraa kaasanii ummata Oromootiif jaalala qaban, quuqama qaban, tokkummaadha, jaalala, kabaja, ulfina yeroo isa gaggeessinus ulfinaa fi kabaja uummanni Oromoo waliif qabuun obboleessa keenya abbaa keenya artistii keenya gaggeessuudhaan bakka dhugaa sanitti du'aa gochuufiin rahmata gochuun gaggeessuu qabna waan ta'eef qaamaan nu bira deemanis seenaan isaanii bara baraan kan yaadatamuu fi kan nu jidduutti argamu waan ta'eef egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya artistiin Nuhoo Muhammad Goobanaa Aagaa qabsoo Oromoo yeroo lafti dukkanaa sana akka nama gaara dhiibuutti dhiibaa ture. Oromoon ititee dachee isaarra nagaan kabajamee jiraachuuf tokkummaa murteessaa ta'uun lallabaa ture. Qabsoon nam tokkoon galman ga'u akka fiigicha ulee walitti kennuuti. Ammas nuun artistoota tokkummaa saba kanaaf of kennan hedduu horateera. Kanaafuu dafqiif dhamaatii isaa ija godhate. Nuhoon gaafa lubbuun isaa ba'utti tokkummaa jechaa dhaammatee sassaabame. Oromoonis dhaamsa isaa kana dhagee tokkummaa dhugaa Oromiyaa ijaaru ni itichaan abdii keenya. Nuhoo boolla kee daadhinaa guutu. OBN's uummata Oromoo maraaf jajjabina hawwa.